Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaalattoota siikootiik hundi keessan baga nagaan dhuftan isiniin jecha akkuma mata duree irratti argatanitti guyyaa har'aa kan wajjin ilaallu saffisa wifi kennaa settingii tokko qofa jijjiiruudhaan akkamitti akka ol guddisnu kan wajjin ilaallu ta'a. Garuu jalqaba irratti wanti gochuu qabdan appilikeeshinii wifi speed test jedhu play store irraa buusuudhaan speedii silkiin keessan wifi keessanii ilaaluu qabdanii eegasii ammoo qajeelumaan gama settingii deemtanii settingii irratti ni cuqaastu. Egaa settingii irra cuqaastanii gara olii scroll yoo gootan developer option hin argattu jechuudha. Developer option ammoo akkaataatti bantan kanaan dura yeroo hedduu dubba'ee jira. Eegasii gara olii scroll yoo gootan ammoo wifi disable wifi purpose logging kan jedhu jira. Isarratti ni cuqaastanii ni ibsitan jechuudha. Isa qofa ibsuudhaan speedii wifi keessanii akka dabalu taasisuu dandeessanii jechuudha. Gara boodaa deebi'uudhaan appilikeeshinii duratti buuftan irra deebitanii yoo bantanii ilaaltan speediin wifi silkii keessanii dabaleetiin mul'ata jechuudha. Akkuma amma silkii kiyya kan irratti argitan duratti duwwaa tuqaa 6 banaa ture amma duwwaa tuqaa 9 dabalee jira jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Bye bye.